Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuudhaaf falmiiwwanii fi akkasuma gaafiiwwan addunyaa isiidhaa keessa dhageessisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechuu kan itti fuufte hoggaa ta'u haa ta'utii malee immoo haga ammatti dhimmi kana murtee irra gahuu dhabuudhaan harkifachuudhaan waggaa tokkoof walakkaadhaa ol gaafii walitti fufaa ta'eeti jira. Haa ta'utii malee dhimmoota kanaan yeroo Itoophiyaan akkasuma danqaa siyaasaa keessootii fi humna waraanaa biyyattii humna waraanaa keessootiin weeraramaa jirtu kanatti qaala'insi jireenyaatiin kallattii garaagaraatiin isii qabeeti jira. Ammoo dhimma hulaa galaanaa ilaalchisee biyyoota dippiloomaasii wajjin qaban keessattuu biyyoota baha jiddugalaa akkasumas biyyoota akka Turkii akkasumallee dabalatee biyyoota Awurooppaa kanneen garaagaraatii wajjin hariiroo kan qabdu Itoophiyaan yeroo hariiroo guddaa qabdu kanatti dhimma gaafii isiidhaa guddaa kan ta'e dhimma hulaa galaanaa irratti biyyoota isii deeggaran qaadhimamaa turaachuu fi carraalee hiree waltajjiiwwan addunyaa gurguddoo irratti dhimma hulaa galaanaa kaasuun ni yaadatama. Haa ta'utii malee haga ammatti immoo qophiin yookaan immoo murteen dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan fedhii biyyoolessummaa isiidhaa kan ta'e wanti murtaa'e hin jiru. Yeroo dheeraa keessatti akkasumas cancalli geopolitics yookaan ammoo siyaasa lafaatiin kan hulaa galaanarraa isii cancale yoo ta'ellee ammoo fedhiin biyyoolessaa Itoophiyaadhaa kabajamuu dhabuudhaan barootatti tarkaanfatee danqaa siyaas dinagdee biyya keessootiif akka isii jilbibbattu taasiseeti ture. Ammoo haa ta'utii malee dhimma kana ilaalchisee ejjennoon sirnoota dabran irratti furmaata ta'uudhaaf yaadame haga ammatti wanni ifatti milkaa'ee hin jiru. Eega muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangoo Itoophiyaatti dhufee as dhimmi danqaa dinagdeetiin tiif sababatee kan rakkoo Itoophiyaadhaa hulaa galaanatti isii baasuu dhabu akka ta'e ifatti beekamuu qofaas osoo hin taane lammiileen biyyattiidhaa rakkina kana furmaata ija wal fakkaataadhaa fi miira wal fakkaataadhaan akka hubatan taasiseeti jira. Haa ta'utii malee keessattuu karaa galaana diimaa hulaa Asab irratti kan baroota waggoota 40 kan dabran kana keessatti Itoophiyaan qabaachaa turte waggoota 27 TPLF'n biyyi kun hoogganamaa turtetti waldhabdii Eeltiraatii fi Mallas Zeenaawii jidduutti taateen hulaan galaanaa Itoophiyaatti danqaramuun ni yaadatama. Kunis furmaata waaraa dinagdeedhaa fi siyaasaan biyyattii keessaa akka hin argamne hoggaa godhu as dhiyootti immoo gaafiin hulaa galaanaa yeroo kaatutti Eeltiraan biyyoota danqaa Itoophiyaatti ta'an fi akkasuma diinummaa Itoophiyaadhaa wajjin godhan guuza kadhachuudhaan Itoophiyaatti hulaa galaanaa danqaruu itti fufte. Kanaas ta'ee san Itoophiyaan haala kamiin hulaa galaanaa kana argattiin yaaddoo garaagaraa ta'ullee keessattuu gama bahaatiin galaanni jiru galaana Hindiidha. Turkii diseentummaadhaan jaarsummaan fudhachuun ni yaadatama. Kanaafuu Turkiin haala kamiin hulaa galaanaa kana xumurtee kan jiru kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana tahaan yeroo jennu lammii miidiyaa subscribe, like, share godhuudhaan nu faana bu'aa jenna. Waa'ee gaafii hulaa galaana Itoophiyaa argachuu ilaalchisee deeggarsa godhuu kan dubbatte yeroo as dhiyoo humna galaanaa irratti if cimsaa jiraachuun biyyoota dhimma kana wajjin walitti hidhaminsa deeggarsaa godhaa jiraachuutu himama. Itoophiyaan gaafii hulaa galaanaa cimsitee gaafachuu kan itti fufteeti. Somaaliyaa wajjin dhimma hulaa galaana Hindii irratti kan walitti dhufan yeroo Itoophiyaan gaafii kana kaaftutti Soomaaliyaan mormii dhageessisuun walitti gaarrinfannaan gaafa Afrikaa yaaddeessee akka ture ni yaadata. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya nutis dhimma hulaa galaanaatii fi qophii humna galaanaa Turkiin biyyoota baha Afrikaa gahuudhaaf godhaa jirtu irratti isiniif dhiyeessineeti jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeer keenya. Yeroo Itoophiyaan hulaa galaanaa irratti cancalamaa fi sababa kanaaf kufaatii dinagdee jalatti jilbibbattee jalaa bahuuf furmaata karra galaanatti isaan baasan barbaaduu eegalan kanatti biyyoonni ollaa hedduun duuda Itoophiyaatti galuun ni yaadatama. Yeroo kanatti ammoo gaafni Afrikaa kun warra dantaa dinagdee irraa qabuuf yaaddoo ta'etu ture. San keessaa Turkiin karaa gaafa Afrikaatiin daldala guddaa kan Afrikaa guutuu ittiin galchituu fi galii guddaa itti argattudha. Sababa
sababa kanaaf warra Itoophiyaan gaafii hulaa galaanaa kanaaf akka lola hin kaafne warra barbaadan keessaa Turkiin biyya takka. Itoophiyaa dabalatee investimentiin daldalaa hedduun Soomaaliyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Suudaanii fi kanneen kana fakkaatan wajjin hariiroo guddaa tan qabdu Turkiin biyyoota baha Afrikaa kana qabachuun Turkiin guddina diinagdee isii akka saffisiisu godheeti ture. Yeroo as dhihoo jechuun keessattuu eega Ameerikaa fi Israa'el lola Iraan irratti bananii as Turkiin jahatanii humna galaanaa isii cimsuu irratti argamti. Sababa kanaaf waan lolli baha jiddugalaa kun yoo babal'achuudhaa deeme qaawwa daldala isii eewaluuf waan yaadde fakkaata. Yeroo wal dorgommiin diinagdee addunyaa bahaa to'achuuf warri akka Suudii fi Arab Emireet wajjin dorgommii keessa galanii jiran kanatti Turkiin humna galaanaa irratti olaantummaa argachuuf khalaqa haaraa fiduun addunyaadhaan hodho jechuun yeroo as dhiyoo tarsimoodhaa fi ajandaa miidiyaa addunyaa ta'eeti jira. Turkiyyeen waraana galaanaa irratti seenaa haaraa barreessaati jirti. Bidiruun diroonii keemikaazee sadarkaa olaanaa irratti jiru ifatti khalaqamuu ibsaniiti jiran. Turkiyyeen diroonii humna galaanaa haaraa of danda'ee fi dooniiwwan diinaaf garmalee balaa ta'e erga ifoomsitee booda xiyyeeffannaan industirii ittisa addunyaa hawwate ta'uun iji addunyaa gama Turkii garagaluun raajii odeessuu jalqabde. Konkolaataan humna galaanaa ammayyaa kan dandeettii teknooloojii Turkiyaadhaa guddachaa jiraachuudhaaf ragaa ta'e agarsiisu yoo ta'u, lola galaanaa ammayyaa keessatti jijjiirama tarsimoo akka ta'e himama. Konkolaataan humna galaanaa namaa maleessaa kun sirritti galma isaa akka rukutuu fi kan hojjetame yoo ta'u, fageenya hanga kiiloomeetira 370 fi saffisa olaanaa sa'aatii tokkotti hanga kiiloomeetira 93 imaluu akka danda'u ni ifoomse. Akkasumas seenaa saroota kaameeraadhaa fi sirna to'annoo fagoo ammayyaa kan qabu yoo ta'u, yeroo qabatamaa keessatti odeeffannoo erguu fi bakka xiyyeeffatee sirritti adda baasuu akka danda'u kan isa taasisudha jedhan. Teknooloojiin kun konkolaataan kun nama malee yoo ta'es yeroo hojiiwwan galaanaa balfamaa ta'an balaa lubbuu namaa irra gahu guutumatti kan dhaabsisuu danda'uu fi akkasuma aggaammii galaanaa kan markaboota dantaa isaa irratti kan hidhamee fi kan eegsisuu irratti amantaa guddaa qabu ta'uu isaa Turkii ifoomsiteeti jirti. Guddinni kun jijjiirama addunyaa gara meeshaa waraanaa sammuu namtolcheetiin qajeelfamutti mul'achaa kan jiru ifatti kan agarsiisu. Turkiyaan teknooloojii kana fayyadamuun ishii qarqara galaanaa isii eeguudhaa fi dhiibbaa galaanaa irratti qabdu cimsitee keessatti gahee olaanaa akka qabaattu isii taasisa. Dhiphinni ji'oopolitiksii yookaan ji'oogiraafii lafaa amma jiru biyyoonni kalaqa haaraa damee ittisaa irratti akka jalqaban kan dirqisiise yoo ta'u, dirooniiwwan galaanaa haaraan kun Turkiyaa damee kana irratti hoggansa ishii kan mirkaneessu cimtee akka hojjettuu fi fuulduraaf ammoo dandeettii olaantummaa waraana galaanaa irratti kan ragaa isii ta'udha. Waa'een jaarsummaa Turkii fi Itoophiyaan Soomaaliyaa jidduu seenuun fedhiin Itoophiyaa ni eegsifnaan waadaa galuun yaadannoo ji'a dabreeti. Gaafiin biyyoolessa Itoophiyaa kan ta'e dhimma hulaa galaana Hindii irratti Soomaaliyaan ejjennoon kan mormitu ta'us jiddu seentummaan Turkii dhibaawaati jira. Itoophiyaan gama isiitiin waa'ee jaarsummaan Turkii sun maaliif akka harkifatee fi murtii irra gahuu akka dhabe wanti ifatti dubbatame hin jiru. Haa ta'u malee Turkiin yeroo kanatti deeggarsa markaba galaana jala deemuu kan danda'u Soomaaliyaadhaaf akka gootee jirtu torbaan dabre kana miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiti jiran. Waliigalteen Itoophiyaa fi Turkii wajjin mallatteessan kun booddeen isaa shakkii keessa seenuu malaa kan jirus xinxala kana keessa hin dhabamne. Turkii yeroo kanatti fedhii Soomaaliyaa guutuu qofaan baha Afrikaa keessa akka qabachuu dandeessu waan amante fakkaata. Kun ammoo guddummaa seenaa Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti qabdu san shakkii keessa kan galchuu isaati. Itoophiyaan hulaa galaana diimaa fi Hindii argachuuf raagaa fi ragaa eessatti yoo hidhatte milkoofti jettan. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya dhimma hulaa galaanaa fi olaantummaa Turkii hulaa galaana keessattuu humna galaanaa waraanaatii fi teknooloojii galaanaa haaraa fidaa jirtu irratti qopheeffannee isiniif dhiyeessine asirratti goolabna. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turuuf galatoomaa isiniin jecha lammii miidiyaa subscribe, like, share godhuun nu faana bu'aa.